biyya kaayiroo keessa warri jirtanii fi bakkayyo bakka jirtan obboleeyyan kiyya obboleessi keenya kan nurraa akirame rabbiin biyya hambaa keessatti nurraa akirame rabbiin jannata isaa haa kennuu fi jannata isaa keessa rabbiin nuuf haa qubsiisu jiru biyya ofiitirraa bahanii kaayyoo ofiitiif bahanii osoo kaayyoo ofii san biraas hin gahin lubbuu nama keessaa fuudhee rabbiin biyyaa issi baasee biyya hambaa keessatti osoo ati Ameerikaan dhaqa Austraaliyaan dhaqa jettuu biyya teetirraa si baasee osoo achiis hin dhaqin umriin tantee jidduma tanatti akkanatti haftee qabrii lixuutu jira. Kun qadara rabbiiti eenyumti nu mormuu hin danda'u kan kulli nafsin zaa'iqatal mawti jechuudhaan nurratti mirkanaa'e mootummaa isaatii waan ta'eef aamiin jennee fudhachuu qofa. Laalinni Ameerikaan dhaqa jee biyyaa kee Suudiin dhaqa jettee biyyaa kaati tun baharuma keessatti osoo achi hin dhaqin rabbi hambisa. Taanis ni dabarsa eega dabarsee bahara san dabarsee boodammaas Yamanumaa fi Suudii tana jidduutti ammaas qadaratti fidee achumatti hambisa. Laal bakka yaaddeef hin dhayne bakka irraa kaatetti nafne asitti qabrii seentaa jechuudha. Kanaaf yaa shamarran haadhatiyyaa yaa dargaggoo abbaa kiyyaa rabbii keenya jalatti yoo mataa qabanne rabbiin keenya mataa ol nu qabaa shakkii tokko illee hin qabaatina. Gaa gurbaan keenya kun obboleessi keenya kun biyya isaatirraa ni bahe as keessattis jireenya nagayaan jiraanne lubbuu ofii dhabee qabrii lixee gara rabbii isaa deeme rabbiin achitti mindaa isaa haa kennuufi akkuma guyyaan gaddaa kun dabrutti guyyaan gammachuutis dhufeetuma darba ni dabra guyyaan hin dabarre guyyaa du'ateetii qofa. Yaa shamarran biyyatiyyaa babbareeddu dargaggoo biyyatiyyaa babbareeddu taniin si himu ana obboleessa keessan amanii abadan gaa waan hin jirre isiniin himuu beeki haaluma feetetti feetan haariifataa feetan waan barbaadan ta'a eenyuma caalaa naariifaa warra aariifa yookaan eenyuma caalaa durriyeedhaan ibidda nyaate garuu durriyee rabbiiti durriyee rasuuli kakara shayxanatti nama yaamu osoo hin taane kakara rahamaanitti nama yaamu durriyee walii lamaa durriyee gataate durriyee rahaman kakara rasuulitti nama yaamu durriyee zinaan goone durriyee haqa namaan hanne kawaa hunda beeku ka istaayila hunda beeku kanamaa walii galuu beeku ka sharriin babal'ifne kan shayxaanaan tumsine miidiyaadhaan diin islaamitti duulan banne durriyee haariifa kabadawan ta'in durriyee rahamaan ta'e akka kiyyaa kanatti istaayila kana qabaadhu amazing taata waan ta'eefi durriyee rasuul tahi durriyee diin islaam tahi haala iizii ta'een si hime. Afran qallo yeroo gadhaabbatu gosa afran qallootiin osoo hin taane gosti afran qallootis ilmaan Oromoo afran qalloo jechuun Oromoo jechuudha. Gosti umbannaatis ilmaan murawwaatis ilmaan siikoo mandootis ilmaan karrayyuutis kan macaaf tuulamaatis kan jimmaatis kan wallaggaatis kan boorantichaatis kan iloo baaboraatis kan wallootis kan shawaa fi salaaleetis walumaan gadhaabbatanii jechuu qabsoodhaaf yeroo san keessatti maqaa dhaaba siyaasaatti moggaasuun waan isaaniif hin malleef adeemsi rakkisaa waan ta'eef maqaa gosaa maqaa afran qalloo jiru kanatti moggaafachuudhaan akka waldaatti qabsaa'ota gadi dhaabbate malee waan gosaaf gadi dhaabbate miti. Macaa fi tuulamniinis yeroo gadi dhaabbatu dhaaba siyaasaa abaa'oo maal jee kaafaa'oo jee gad dhaabbachuu waan hin dandeenyeef haalli sirnichaa yeroo san rakkisaa waan ta'eef maqaa kanatti moggaafachuudhaan ilmaan maca boorantichaatis waldaa macaa fi tuulamaa gadi dhaaban ilmaan bareentichaatis afran qalloo gadi dhaabanii gamtaadhaan qabsoo Oromootti sossoohaa turan. Sambooda dhaabni siyaasaa gadi dhaabbachuun waliif galleemma seenaa jechuun isii tana beekumsa dhugaatiin bullachuudha. As keessatti afran qalloo hin beeku waldee kanan beeku jechuun Oromoon beeku jechuudha. Jaarmee kanan beeku jechuun Oromoon beeku jechuudha. Seenaa Oromoon beeku jechuudha. Kana diqaalaa malee mushakkala malee seenaa Oromoon seenaadhaan raggaasise seenaa qabsaa'ota Oromoon beeku jechuun yakka guddaa seenaati. Gosa miti. Haala qabsootu akkasitti deemaa ture. Dargaggoo fi shamarran sheekan keenyaa fi daa'iin ulamaa'iin arrahmaanu alal arshi istawaa jecha rabbiin keenya Allahuun je'e dhugoomsitanii diiwtu gootanii jecha rabbii keessaniitiif ragaa baatanii jechi rabbii jecha nama wal dhabsiisuu miti jechi rabbii jecha nama walii galchu jecha nama wal jaalachiisu nama jiddutti jaalala gadi jaaru jecha rabbii diduun abbaan jecha rabbii arrahmaan alal arshi istawaa rabbiin ifiin je'e ifuma isaatiif galata galfate rabbiin galata namarraan barbaanne kan abbaan barbaade dhimma isaatiif yoo galata galche galata isa biraa argatu jazaa isa biraa argatu rabbiin
eenyu marraa dhimman qabu jechuu kiyya gabroottan isa gabbaruu dide kana hunda dhabamsiise gabroottan haaraya mooticha uummachuu danda'u mootummaan isaa yoomumaa tanamaan muudamte osoo hin taane tanamaanis buutuu miti kana sirritti booniiti qalbiiteetiin dhugoomsi sirritti hubadhu jechuu kiyya mootiin si namoomse mootii safaataadhaati miti jechuu kiyya warroottan dhugoomsitan hundi keessan dargaggoof shamarran media gubba jecha rabbii keessan ni dhugoomsitan rabbiin nuura keessan duniyaa fi aakhiraatti akka isinii ibsu nuura rabbii waan dhugoomsitaniif quraanni rabbiin nuura shakkamuu miti media gubba jechoota gurguddaa darbachaa ture dhimma manatti jireenyi bultii mana ofii personal lifeidha jireenya dhuunfaa ofiiti jireenya dhuunfaa ofiiti malee tan miidiyaadhaan nama walitti qabnu miti waan miidiyaa irratti nu baasisee nu haasofsiisu qabnu jechuu keenya ammas ajandaa guddaadha miti easy way waan xiqqaadha waan miidiyaa gubbatti bahuu miti waan wallaggaa fi kutaadhaan wal nama lolchiisuu miti qaanyii guddaadha waan dubbii arsiidhaa fi wallagga jechiisuu miti wallaggaa fi arsiin kabajamaadha sababallaadha namoonni dhuunfaa Nasriyaa Looleetii wajjin wal lolan wallaggaa fi arsiidha miti dhimma akkasitti ulfaatu miti kun gootummaas miti wallaggaa fi arsiitu waa'ee haadha mana namarratti wal lolu jechuun qaanyii guddoomi ni jaamaa mee akka afaan Oromootti mee dubbadhaa haasa'oo kan beektan boo'esin ni jaamaa kun qaanyii mi wallagga maal balleessi arsii maal balleessi arsiin haadha abbaa keenya wallaggaa abbaa keenya garaagarummaan arsiitii fi wallaggaa maali jireenyaan jaartiitiif jechaas wallaggumaa fi harargee wal lolaa arsumaa fi wallagga wantoota wal lolaa jechuudha dhimmi dhuunfaatiin dhumuudha qaba intala islaamaa waan taateef hawwiin islaamummaatti waan amanteef obboleeyyansi waan taaneef saniin tuqamuu qabduuf jecha isiidhaaf ragaa baane warroota miidiyaa gubbatti bahan garuu dogoggora guddaadha qaban arraba namni nu arrabse irratti mas deebinee miidiyaa gubbatti ijjineef arrabsuun kan nu arrabse caalaa nuutu abbaa badiiti kun gootummaan jedhamu kun beekumsa miti wallaalumaa guddaadha gootummaadha miti namuu bar haadha manaan jaalanne jiru kan haadha manaan kabanye eenyumti nu jiru garuu haadha manaa keenya sabaa fi saba wal lolchiisuu dubbii oogufnee ajandaa guddaa tokko goone miidiyaa gubbatti baane balaanaaf akka dhuunfatte walitti uumnuuf sababa bal'aa garuu kabajamaa dhiigaan gad dhaabbatee dhiiga meeqaan gad dhaabbatee borcoon waa'ee maqaa sabaa kaasuun beekumsa xiqqeenya salphina malee kun gootummaadha miti safuudha namni nu kofla kindoomina biyya namatti hin qabdan nuti miskiina biyyaa bahee wal malee hin qabnu jechuun beeytan tanaaf isinitti jallatte amriin hundi wal qabuun beeytan jaaramoodha miti akkana teessa deeytarre maa biyyaa baatan jalqaba yoo kana ol godhuudhaa baatan yoo obboleeyyummaa waliin beeyne nuti rakkootu biyyaa nu baaseen beeyne maaliif biyyaa baatan jalqaba himaa natti as hima hay arsii ta'uun kan kee baale ta'uun kan kee harargee ta'uun kan kee jimma ta'uun kan kee wallagga ta'uun kee shawaa fi salaale ta'uun kee wallo ta'uun kee waan walitti si hidhuudha malee waan adda si facaasu dhimma tokko qabdanii biyya tana keessatti dhimmuma keessaniifillee walii galuun beeytanii isin maaluma jarri kun maaluma kan na rakkifti obboleeyyan kiyya kun faca'uun kan kee yoo si fayyade himi kaanatti bu'aa irraa argatti anjaaramuun kan kee bu'aa isaa siif hin hima dura naaf himi kaan si fayyadanetti eega kophaa si hambise si mankaraarsu sharri walitti adda bahuun kee maal inni wanni inni si fayyade obboleeyyummaa kee facaasuun kan kee maal si fayyade himi kaanatti as himi kaan obboleessa keessatti himi kaas amba jalaa eegee raaftamiti wal jala kamitti eegee raasuu wallaaltire walin jaaladhu furmaatan barbaada yaada kaalkuleetii akkam qabdaati waan akkam yaaddaati nuti waliin dhageenyu addunyaan nu haa dhageewu biyya namaa keessa jirtan duuba ituu taatee kophaatti deemuun kan kee maal si fayyade ati hoo ala taatee kophaatti deemuun kan kee maal si fayyade himi kaanatti jaartiillee dabaaftanii wallahi ati jaartii ituutii miti ati jaartii alaati ati jaartii nooleeti ilma ituu jala taa'uun qabdu intaltiitu ilma jaarsoo jala taa'uun qabdu ilma qaalluu jala taa'uun qabdu ilma shariifaa jala taa'uun qabdu ilma obarraa jala taa'uun qabdu wallahi bacbaaca yaada bacbaaca ummata kanarratti yaaddu bacbaaca seera rabbiin beekne rasuulan beekne waan shayxaanni qilee taanirraa baasee qilee taanitti galchee turaab taatee waliin mammaramtee haada fitti martee kanuma ifiitee teessu damaki sinee hodhufet damaki laba eenyu dhiiga eenyutti taphattii miitun bara meeqa dhiiga meeqa dhangalaaftanii dhiiga goota meeqa taphatanii hin quufsanii isin dhiiga hin dammeeytanii tokkotti ifajjeesaa deemaatii fuula kiyya dura faayidaan qabdu deemi ifajjeesi of gaafadhu meefiin keekeetu gaazita ana shanyaa adamtuula ana shanyaa haja adamsaadda ana shanyaa abbaa jifaar kitaabbaatu ayatul kariimi quraanul kariimi ko afaan oromootiin isiimutti jira malee dirqama afaan oromoo qaba wallaahi gabricha quraana nuti obaafne mudaa dargaggeessa lafaa kaafne quraana obaafne yaa muhammad hoggaa
أنيو مرة تدفع إرت قرآن أفان جمين كرا وكيم نو أباس جانتي أفان حجم جتشون أفان روموتي جتشون سورة الفصلة كجي الله رحماني موتم مساتين في دي شيء أمين برو غافت عبد السلام كدير غافت علماء إفته غافت دو سورة الفصلة جاء من جنة دم قرآن غافت يا محمد نجانو غامو جادر كيسا كان غرتي أفان جمين قرآن كان برسيفني أني ستي غرتي أفزني قرآن رغاي ساني رتكارو قرآن أفان ربا أفان جم تي جاني رتدني هندي ساني الله ياسي نتاني عذابتي كدرو متاني كجين اللهم والله متي دوب الله انصبا دوب الله نفنا جمين ست قرآن كان كراي سجرك أتي جتشمله جتشتي أمانتي قلت الله تنامنيتي يا علم اللسان جاهل بقلب يا ورافان أمني قلبي دان كفارة